karaa salphaadhaan akka isinitti beekamtan akka isinitti feemastaniif viidiyoo isinii qabadhee dhufeetin jira. Viidiyoo kana share, copy link, repost godhuudhaan akka nama hunda bira ga'u taasisaa. Karaa qaxxaamuraan karaa gabaabaadhaan akka isin feemastan akka isin beekamtan wanni isin taasisu waan tokko qofa daftee fammasuudhaaf yookaan daftee beekamaa namaadhaa ta'uudhaaf an takuuna ruwaybidaa nama ruwaybidaa jedhan ta'uu qabda. ruwaybidaa jechuun ummata rasuulli sallallahu alaihi wasallam wasfii isaaniidha yookaan mallattoo isaaniidha dubbatantu jira. Rasuulli yeroo dubbatan ruwaybidaa jechuu kana rajulun taafih jedhan. Mallattoo ruwaybidaa ittiin beekaman keessaa tokko beekumsa malee dubbachuu. Waa'ee diinii, amantii, siyaasa yookaan dhimma hawaasaadha jechuudha kan beektota qofaaf dhiifamuu qabu. Irratti namni beekumsa hin qabne kan ragaa quraanaa fi hadiisa irraa dhiyeeffachuu hin dandeenye akkasumas saayinsii irraas wantoota saayinsii barbaadan irratti jechuudha dhiyeeffachuu hin dandeenyetu iyyuu hawaasa irraa bakka bu'eetii gorsa kenna. Kuni mallattoo ruwaybidaa keessaa tokko akkas ta'uu qabda jechuudha. Gama biraatiin mallattoon isaaniidha ummata gowwomsuu jechuudha. Dubbii adda addaadhaa dubbii ummata burjaajessan uumuudhaan dhugaa fi baaldama dubbiidhaan walitti makuudhaan akka waan beekaa ta'anii tokkotti of agarsiisuu jechuudha. Ruwaybidaan mallattoolee akkasiiti kan isaan agarsiisanuu jechuudha. Hawaasa fashalaa'ee kufee dhufe kana keessatti namoonni dandeettiidhaa fi naamusni isaaniidhaa gadi aanaa ta'e kun immoo fudhatama guddaa isaadhaa argatu jechuudha. Jallinni isaanii akka gootummaattuu ilaalama. Mallattoon isaaniidha waan tokko lama jedhamee xumuramuu miti jechuudha. Ammas gama biraatiin ruwaybidaan fitnaa yookaan ajandaa jeequmsaadhaa kaasuudhaan kan isaan yeroo hundaa beekaman jechuudha. Dubbii isaaniitiin hawaasa keessatti qoqqoodiinsa haa ta'u wal dhabdee fi burjaajii adda addaadhaa hawaasa keessatti uumuu ajandaa uumanii hawaasni hoggaanni kallattii bareedaa qabatee jiraate kallattii sanarraa nama dogongorsiisanii kallattii hin taane irratti nama bobbaasuudhaan ummata beekamu ruwaybidaa jechuudha. Akkas taatee beekamuudha qabda jechuudha beekamtii barbaaduudhaaf. Ammas gama biraatiin kabajaa beektotaadhaa xiqqeessuu jechuudha. Ulamaawotaa fi hayyoota dhugaadhaa salphisuudhaa fi ofii isaaniidhaa dursa aangoodhaa fi beekamtii uumuudhaaf jecha of qopheessanii dhiyeessuudhaaf jecha jara kana sadarkaa isaanii beekumsa isaaniidhaa kana awwaaluudhaa fi dhoksuudha barbaadu jechuudha. Kanaaf gabaabumattuu dhaloota dhumataa ta'e kana keessatti mallattoo ummata qorumsaadhaa ta'ee kan wanti dhufaa jiru ummata akkanaa kana jara kanaa kana taatee beekamuu yoo barbaadde dafteetii beekamta jechuudhaaf.